Jirtu hordoftoonni fi jaallattoonni YouTube keenya baga nagaan dhuftanii isiniin jennee jirra. Arras YouTube keenya irratti barnoota gaaffilee ittiin hojjennu qabannee as dhufnee jirra. Isinirraa kan eegamu YouTube keenyaaf maatii kan hin taane subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Kanneen maatii keenyatti dabalamtan immoo like godhaatii viidiyoo kana ilaaluu jalqabaa. Comment godhaa yaadaaf kee qabdan biraan gaa. Share godhaatii hiriyoota keessan jaallattan biraan akka inni ga'u godhaa. Barnoota afaan Oromoo barachuufis barreessuufis dubbisuudhaafis fedhaaf fi guutuu kanneen qabdan barachuu kan barbaadan jechaadha. Toora lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamuun biyya keessas biyya alaas teessanii gatii madaalawaatiin Yaaqoob YouTube channel irratti barnoota afaan Oromoo barachuu dandeessu isiniin jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani barsaa Yaaqoobitii subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa eegalaa isiniin jenna. Egaan akkuma beekamu yeroo darbe barnoota adda addaa sagaleewwan adda addaa asirratti waliin hojjechaa waliin barachaa waliin shaakalaa turre. Arras akkuma baratame gaaffilee shaakalaa gaaffilee ittiin waan baranne keessaa deddeebisuu dandeenyu tokko tokko waliin hojjennaa. Amma gara barnoota keenyaatti waliin adeemnu let's go. Maal jedhaa ati tokkoffaa maal jedhaa gaaffilee armaan gadii jedha akkaataa gaafatamteen deebisi. Baay'ee gaarii asirraa waan tokko waan hubatamu jira. Asirratti maal jedhaa gaaffilee jedha kunoo armaan jedha kunoo gadii jedha kunoo akkaataa jedha kunoo gaafatamteen kunoo deebisi. Kun hundi isaanii sagaleewwan adda addaa qabu. Sagalee dheeraan jira, jabaataan jira, irra buutii jira mitiire. Sagaleewwan kana fakkaatan barachuu kanneen barbaadan immoo nu dubbisuu dandeessu isiniin jenna. Sagalee kun sagaleedha. Sagaleetu walitti dabalamee jecha ta'e jechuudha. Fakkeenya tokko siraa isinii fudhu. Amma kun jecha. Kan jalqabaa kun gaadha, kun diidha. Walitti maal jedhee gadii jedhe. Kanaafiyyuu sagaleetu sagaleetti dabalamee maal fide jecha fide jechaadha. Kana amma gara gaaffii keenyatti adeemnu. Gaaffii tokkoffaa laala. Gaaffii tokkoffaa. Weennii beektu. Weennii bakka duwwaa mukaa irra taa'a. Weennii bakka duwwaa mukaa irra taa'a. Weennii maal mukaa irra taa'a? Weennii maal mukaa irra taa'a? Kana guutuu dhimma kana sirrii kan taasisu filannoo na keessaa waliin filannaa. Aan kana jedhaa, baan kana jedhaa, caan kana jedhaa, daan kana jedhaa. Sekeendii 3 isiniif kennaa hojjedhaa. Baay'ee gaariidha hojjettan jedhee namanaa. Baay'ee gaariidha hojjettan jedhee namanaa. Mee amma deebisaa wal faana itti haa baasun. Weennii maal mukaa irra taa'a? Weennii damee mukaa irra taa'a. Weennii damee mukaa irra taa'a. Mitiire damee mukaa irra taa'a. As keessa jechi damee jedhu kami? Kun maal jedhaa? Dagaabaa mee dheeraa damee. Baay'ee gaarii jalqabaan aara jira. Baan maal jedhaa? Dammee jedha. Caanoo damee jedha. Baanoo daan baala jedha. Weennii baala mukaa irra hin ta'u. Kun immoo damee jedha. Kun immoo dammee jedha. Dammee maqaa namaati. Weennii maqaa namaa irra ta'a dammee irra ta'a hin ta'u. Maal irra ta'a? Damee mukaa irra ta'a. Kanaaf deebiin keenya aaratti argama. Gaaffii lammaffaa bira deemu. Gaaffii lammaffaa lala. Gaaffii lammaffaa. Kanneen armaan gadii keessaa maqaa qeenxee kan ta'e kami? Kanneen armaan gadii keessaa maqaa qeenxee kan ta'e kami? Maqaa qeenxee jechaan tokko mitiire tokko. Baay'ee gaariidha. Maqaa qeenxee kan ta'e kami? Aadha kuni baadha, kuni caadha, kun daadha. Sekeendii 5 hojjedhaa. Baay'ee gaarii hojjetta jedhee namanaa. Baay'ee gaariidha. Maal ta'a deebisan amma deebisatti haa baasnu. Aan maal jedhaa? Gaadheeraa raagaa gaara. Baan maal jedhaa? Sangoota. Daan lageen. Daan fardeen. Aan gaara jedha. Gaara tokkotu argama. Tokko qeenxeedha kun baay'ee gaari. Baanoo sangoota baay'eedha kun. Sangaan tokko garuu sangoota baay'eedha. Caan laggeen lagi baay'eedha. Lagi baay'ee lageen. Daan fardeen. Kanaaf deebiin keenya maal irra jiraa? Deebiin keenya aara jira. Gaara kan jedhu maqaa qeenxeedha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii sadaffaa. Harreen ni halaaka yoo jenne buutiin immoo bakka duwwaa. Harreen ni halaaka yoo jenne buutiin bakka duwwaa. Harreen ni halaaka buutiin maal ta'a? Waliin haa hojjennu. Aan kana, baan kana, caan kana, daan kana. Sekeendii 5 isiniif kennee hojjedhaa. Baay'ee gaariidha hojjettan jedhee namanaa. Hojjettan jedhee namanaa. Aan maal jedhaa? Ni siiksa.
Buutiin ni siiksa lakki. Baan ni yuusa lakki yuusu malee. Caan ni harqa lakki hin harqu. Daan ni buufa baay'ee gaarii. Deemee maal jira daara jira ni buufa. Bootiin ni buufa. Kan harqu eenyudha? Qeerransatu harqa. Qeerransi ni harqa. Waraabessi ni yuusa. Asii kan siiksu maalodha? Kan siiksu itti guutaa. Baay'ee gaariidha. Kana fakkaata. Kanaaf deebiin isaa maal taaree ni buufa. Baay'ee gaarii. Gara itti aanutti. Gaaffii arfaffaa laalaa. Jechi irra butaa isa kami? Jechatu jira. Jecha kana keessatti irra buta kan ta'e isa kami? Aan kanaa, baan kanaa, caan kanaa, daan kanaa sekeendii 5 isiniif kenne hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee nama baay'ee gaarii bareedaadha. Deebiin isaa maal ta'a? Aan maal jedhaa? Marga. Baan qaama. Caan maqaa. Daan gaabbii. Maal ta'a? Maagaabaa raa marga. Kanaaf deebiin maal ta'a? Aa ta'a marga. Qaama kan jedhus maqaa kan jedhus gaabbii kan jedhus irra buta miti. Kanaaf marga kan jedhu irra butaa jechuudha. Asitti ilaalaa. Farda jedhee fardeen yoo jedhe mana jedhee bakka duwwaa jedha. Farda jedhee fardeen. Mana jedhee maal jedha? Farda jedhee maal godhee hin danoomse? Farda tokko fardeen 2 3. Mana jedhee maal jedha? Mana jedhee maal jedhaa? Filannoo keessa jira. A manoota. Kuni caadhaa. Manneen kuni baadhaa. Manneenota daadha kuni manootii. Maal ta'a? Manneen ta'uu qaba. Mana jedhee maal jedhaa? Manneen. Deebiin isaa irra jiraata? Caarra jiraata. Haala barreeffamaatu nu jira jiree kun caadhaa kun daadhaa jechuudha. Baay'ee gaarii. Kun A manoota caa manneen baa manoota daa manootii. Kanaaf deebiin sirrii maal irra jira? Caarra jiraata. Caa manneen ta'a. Gaaffii jaaffaa biraa deema. Gaaffii jaaffaa kanneen armaan gadii keessaa jechi adda ta'e kami? Jechatu adda. Kanneen armaan gadii keessaa jechi adda ta'e isa kami? Jecha adda ta'e wayii jira. Jecha sana barbaadaa. Jechi adda ta'e isa kami? A madda. Baa collee. Caa birraa. Daa bara. Jecha adda ta'e isa kamii? Sekeendii 5. Baay'ee gaarii. Maal ta'a deebiin isaa? Bara. Bara kan jedhu jecha adda. Maaliif jennaan madda kan jedhu sagalee jabaataa qaba. Collee kan jedhu sagalee jabaataa qaba. Birraa kan jedhu sagalee jabaataa qaba. Bara kan jedhu sagalee jabaataa waan hin qabaanneef keessa adda ta'e. Baay'ee gaariidha. Gaaffii torbaffaa. Jecha sangoota jedhu keessatti maxxantuun xumuraa isa kami? Jecha kam? Jecha kam keessatti? Jecha kana jira laa. Maal jira kun? Sangoota. Jecha kana keessatti maxxantuun xumura irratti argamu isa kami? Kana jechuudhaan maal beekuu qabdu? Tokko hundee jechaa beekuu qabdu. Hundee jechaa erga beektanii booda hundee jechaa beeknaan sana booda maxxantuu ni hojjettu jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanaafiyyuu maxxantuun isa kam ta'a? Filannootti dabarru. A baa caa daa sekeendii 5 isiniif kennaa hojjedhaame. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Hojjettan jedhee nama maal ta'a deebiinsaa? Oota. Baay'ee gaarii. Oota kan jedhu maxxantuu xumuraatii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Jechi ilkaan jedhu birsaga meeqa qaba? Baay'ee gaariidha. Gaaffii kana irra isin deebi'aa. Jechi ilkaan jedhu birsaga meeqa qaba? Ilkaan. Jecha kam? Jecha kana. Jechi ilkaan jedhu kuni birsaga meeqa qaba? Birsaga meeqa ofirraa qaba? Jechi kun. A 2 baa 3 caa 1 daa 4. Sekeendii 5 isiniif kenne hojjedhaa. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee nama deebiinsaa maalirra jira? A 2. Maaliif jennaan? I fi la il birsaga tokko. Kaadheeraa na kaan birsaga 2. Il kaan. Kanaaf birsaga meeqa qaba? Birsaga 2 qaba. Jechoota birsagaa 2 qaban. Jechoota birsagaa 2 qaban koomentii irratti jecha tokko nuuf barreessaa. Jecha tokko koomentii irratti nuuf barreessaa.
Yaada qeeqoo yoo qabaatan illee lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamuun nu dubbisuu dandeessu. Barachuuf illee kanneen fedha qabdan biyya keessas biyya alaas teessanii Yaaqoob YouTube chaanal irraa barachuu dandeessu. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanalii waraa bulaa deemanaa. Itti hafnu barumsa keenya ammas. Gaaffii salgaffaa bira geenyerra. Maxxantoota armaan gadii keessaa kan heddummina hin agarsiifne isa kami? Jechoota armaan gadii keessaa heddummina kan hin agarsiifne isa kami? Heddummina jechuun maal jechuudha? Denoomina. Denoomina jechuun baay'ina. Jechi baay'ina hin agarsiifne isa kami? Isa kami? Kan maal hin agarsiifne? Kan baay'ina hin agarsiifne isa kami? A. Leen. B. Een. C. Wan. D. Icha. Sekendii 5 isiniif kennaa hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee namanaa. Fakkeenyaaf ba'aan maal jedha kun? Een miti ree? Fardeen, lageen heddumminaan ni agarsiisa kun. Baay'ee gaarii. Wan kunoo saawwan, loowwan. Kanaafuu heddumminaan ni agarsiisa. Kunoo lee maal jedha? Karaalee. Kunillee heddumminaan agarsiisa. Kunoo icha kan jedhu heddummina hin agarsiisu jechuudha. Heddummina hin agarsiisu. Kanaafiyyuu jechi heddummina agarsiisu maalirraa? Daaratti argama. Gaaffii kurnaffaa bira geenyerra. Gaaffii kurnaffaa bira geenyerra. Maal jedha gaaffii kurnaffaan? Yeroo dhuftu bakka duwwaa bitii gali. Yeroo dhuftu bakka duwwaa bitii gali. Bakka duwwaa kanarratti guutamee jecha kana dhugoomsuu kan danda'u isa kami? A. B. C. D. Sekendii 5 isiniif kenne hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Hojjettan jedhee namanaa. Maal ta'a? Yeroo dhuftu bakka duwwaa bitii gali. A. B. C. D. Dabo. Xaa hin ta'u kun. B. Daaboo hin ta'u kunis. Caanoo daabboo. Baay'ee gaarii. Daan dabo jedha. Kanaaf deebii inni sirrii maalitti argama? Daabboo. Yeroo dhuftu daabboo bitii gali. Kanaaf daabboo kan jedhu caa irratti argama. Baay'ee gaariidha. Gaaffii 11ffaa bira geenyerra. Gaaffii 11ffaa. Namni bakka duwwaa fi bakka duwwaa lama qaba. Namni bakka duwwaa fi bakka duwwaa lama qaba. Maal lama qaba namni? Namni maaludha kan inni lama qabu? Lama kan namni qabu maali? Filannoon kun Aadha, kun Baa, kun Caa, kun Daadha. Sekendii 5 isiniif kennaa hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee namanaa. Kun maal jedhaa? Harka, miila. Lakki harka kan jedhu sirriidha. Miila kan jedhu sirrii miti. Baay'ee gaariidha. Baa haraka, miila. Haraka kan jedhu sirrii miti. Miila kan jedhu sirriidha. Garuu kun haraka jedha. Harka jechuu qaba ture. Eshi adabarru Caa harka, miila. Baay'ee gaarii. Namni maal qaba? Harkaa fi miila lama qaba. Ayyee daa biraa deemshi. Daa maal jedha? Harka, miila. Harka miilaa ta'uu qabu. Miila ta'uu qaba. Kanaaf deebiin keenya inni sirrii maalitti argama? Caa irratti argama. Harka, miila. Namni maal qaba ree? Namni harkaa fi miila lama qabaa jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanaaf deebiin caa irratti argama. Gaaffii 12ffaa biraa deemu. 12ffaa. Obbo Tolaan bakka duwwaa adii bitee gale. Obbo Tolaan bakka duwwaa adii bitee gale. Maal adiidha? Wanta adii bitee gale. Wanti adii sun maali? Aan kana jedhaa. Kuni baadhaa. Kuni caadhaa. Kuni daadhaa. Sekendii 5 isiniif kennee hojjedhaame. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Hojjettan jedhee namanaa. Hojjettaniitu jedhee namanaa. Eshi aan gaabii. Baan gabii. Caan gaabbii. Daan gaabii. Deebii inni sirriin maal jira? Deebii inni sirriin gaabii kan jedhu jira jechuudha. Gaabbiin hin bitama. Gaabbii adii immoo jira? Hin jiru. Kanaaf deebiin keenya sirriin maal ta'a? Gaabii kan jedhu jira jechuudha. Gaabii. Asirratti waa tokko isinitti barbaade. Fakkeenyaaf namni tokko qubee afaan Oromoo barreessuu dubbisuu danda'a kan jedhamu sagalee adda baasee yoo beekedha. Fakkeenyaaf sagaleen kana keessatti amma jecha kana keessatti gaabii fi gaabbii kan jedhu baatu lama ta'etti. Istima baatu tokko ta'e garaagarummaa kanaati.
Kanaaf afaan oromoo beekna kan jedhamnu yoo kana sirriitti hojjennedha. Baay'ee gaariidha. Barachuudhaaf illee fedha kan qabdan immoo adda baastanii hubachuu kan barbaadan immoo toora lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamu illee Yaaqoob YouTube channel dubbistanii sa'aatii isin mijatetti biyya keessas biyya alaas teessanii barachuu dandeessu isin jenna. Utuu dubbannu viidiyoo kana ilaalaa dhaggeeffataa laakiin goone tanaan dhugaadha baay'ee namatti tolu. Baay'ee miira gaariin hin jiraatu. Subscribe illee gochuu qabda. Hiriyoota kee illee share gochuu qabda. Yoo xinnaate maatiin yookaan namni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessan nama viidiyoo kana nama tokko tokkoon gaame hiriyaa keessan nama tokko tokkotti erga haa ilaalu innis nama biraaf haa ergu waliin haa geenyu dadhabbii keenya lafatti hin balleessan. Tole walii galee jedhee nama gara gaafii biraatti haa dabarru. Gaafii 19ffaa akka seerluga afaan oromootti sagalee fi sagaleen walitti maal kennu? Akka seerluga afaan oromootti sagalee fi sagaleen walitti maal kennu? Sagaleetu jira. Sagalee kan biraaf sagalee kan biraa jira. Sagaleewwan kana lamaan gaafa walitti daballuu sagaleen kun lamaan maal kennu? A kana, ba kana, ca kana, da kana. Sekeendii 5 isiniif kennaa hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee nama maal kennaa? Hima. Keeyyata, jecha, birsaga. Hima kan kennu. Hima kan kennu sagalee sagalee hin taane jechaaf jecha. Keeyyata kan kennu himaaf hima. Birsaga kan kennu sagaleef sagalee. Garuu sagaleen dirqama sagaleen lama walitti dhufee kan inni kennu jecha kennu. Deebiin baarra jira. Hamma dhumaatti si wajjin jiraachuun bakka duwwaa ta'uu qaba addatti kun. Bakka duwwaa kooti. Bakka duwwaa kooti. Bakka duwwaa kana dhugoomsee kan itti baasu maal ta'uu qaba? Dogoggorsi deebisa barreessa irratti. Kanaafan cuqqaalee yookaan dukkaneessu kun bakka kanatti maal ta'uu qaba? Amma dhumaatti si wajjin jiraachuun bakka duwwaa kooti. Maal ta'a? A, ba, ca, da, sekeendii 3 jedhamee kana. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee nama maal ta'a mee deebiin kanaa? Hanga dhumaatti si wajjin jiraachuun maal kooti? Hawwii kooti. As gaditti hawwii jedhu kan. Kun hawwii jedha xaadha. Baan hawwii jedha xaadha waliin ta'u. Caan hawwii baay'ee gaariidha. Daan hunda hin ta'u. Deebiin hawwii. Kanaaf deebiin kun asirratti barreeffama dogoggora. Deebiin kun hawwii jedhamti ture hawwii asitis baay'ee gaariidha. Asirratti waan isin hubachuu qabdan hawwii jennee gaafa barreessinu sagaleen tokko haa jedha taane wii jedha hawwii jedha. Kanaafiyyuu hawwii kan jedhuu fi hawwii kan jedhu garaa gati. Sagaleedha jechuudha. Sagaleen kun jabaataa laafaa waan qabuuf. Hayyee gara gaaffitti aanutti. Gaaffii 15ffaa ati anaaf waan bakka duwwaa kooti. Ati anaaf waan bakka duwwaa kooti. Ati anaaf waan maal kootiiti? Waan a, ba, ca, da sekeendii 5 isiniif kenne hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Hojjettaniitu jedhina manaa. Hojjettan jedhina manaa maal ta'a? Ati anaaf waan hundaa kooti. Baay'ee gaarii. Waan hundaa kooti. Deebiin aaratti argama. Gaaffii 16ffaa. Gaaffii 16ffaa guyyaa har'aa bakka duwwaatti hin dabarsin. Guyyaa har'aa bakka duwwaatti hin dabarsin. Guyyaa har'aa bakka duwwaatti hin dabarsin. Hima kana guutuu kan godhu filannoo keessaa aadha kuni baadha, kuni caadha, kuni daadha. Sekeendii 5 isiniif kenne hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhina manaa. Mee maal ta'a deebiin kanaa? Mee maal ta'a? Maal itti baastan? A booruu kooti. Guyyaa irraa booruutti hin dabarsin. Lakki booruu hin ta'u. Ba guyyaa irraa booruu hin dabarsin. Lakki hin ta'u. Ca guyyaa irraa boruutti hin dabarsin. Baay'ee gaarii. Da guyyaa irraa boruutti hin dabarsin. Kanaaf deebiin maalitti argama? Caarratti argama. Guyyaa irraa boruutti hin dabarsin. Guyyaa irraa maalitti hin dabarsini? Boritti hin dabarsin jechuudha. Ayyee. Baay'ee gaariidha. Gaaffii 17ffaa fi gaaffii isa dhumaa. Gaaffii 17ffaa gaaffii isa dhumaa. Jaalalli haadhaa bakka duwwaa hin qabu. Jaalalli haadhaa maal hin qabu? Kana waliin hojjennaa. Jaalalli haadhaa daangaa hin qabu. Beekamaa namni ta'e daangaa hin qabu. As keenya jechi daangaa jiru qabu. A daangaa. Baay'ee gaarii aaratti argama. Baan daangaa lakki. Caan dangaa lakki. Daadha kuni daan danagaa lakki. Kanaaf deebiin sirriin jaalalli haadhaa daangaa hin qabu aaratti argama. Horaa bulaa deebanaa. Viidiyoo biraan walitti deebina. Sabiskiraayib godhaa. Maatii keenya ta'a. Laayik, sheer, koomentii godhaa. Yaadaaf qe'ee qabaattan nu biraan gaa isin fudhanna jedhu. Haga viidiyoo biraan walitti deebinutti bakka nagaa turaa. Iddoo nagaa jiraadhaa.